qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa kan uumaan badhaatu handhuura abboodhaa biyya gootoowwanii biyya hayyuu karaa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon si oodaa anis biyyaan qabaa kaniin ittiin dhaadadhu Malamani jalawan kabsof kufani Malamani jalawan kabsof kufani Oromia palmachu pada dua kandugani Dadan notenya khasati galinu gajani Baatenya idachu kopesan hunjani Baatenya idachu kopesan hunjani Jalawang kenya nutarre turre digan tatarare Jalawang kenya nutarre turre digan tatarare Aku mandi gamne gadang di lafete nyanjare Wani walin jecature nuji dam pasare Fana dawan ortofa usoyaro mindabare Fana dawan ortofa usoyaro mindabare Malamani jalawan kapsof kufani Malamani jalawan kapsof kufani Oromia palmachu ada dua kandugani Dadan notenya khasati galinu gajani Baatenya idachu kopesan jani Baatenya idachu kopesan jani La vendenya saja cabdu dimitenya sabacau La vendenya saja cabdu dimitenya sabacau Obsanura tarkam pada galin kenya bakangau Damai sati dacisa hambakate nabu Nuri kicata nezamin Oromia bilisatau Nuri kicata nezamin Oromia bilisatau Malamani jalawan kapsof kufani Malamani jalawan kapsof kufani Oromia palmachu pada dua kandugani Dadan notenya khasati galinu gajani Baatenya idachu kopesan hunjani Baatenya idachu kopesan hunjani Remida bakesa pacap tutokuma Remida bakesa pacap tutokuma Sera dablumma fiya yalalatuma Gartan intarina irratif kitima Gokhenya ega akai janama Khayotenya ega akai janama Malamani jalawan kapsof kufani Malamani jalawan kapsof kufani Oromia palmachu pada dua kandugani Dadan notenya khasati galinu gajani Baatenya idachu kopesan hunjani Baatenya idachu kopesan hunjani Badaga moji khesa la fentenya stanadatu Badaga moji khesa la fentenya stanadatu Warabisi ranyati Allah tilek kambokortu Bakati khuftera lafatenya palmatu Dan diduga rayo metan izindura mulatu Dan diduga rayo metan izindura mulatu Malamani jalawan kapsof kufani Malamani jalawan kapsof kufani Oromia palmachu ada dua kandugani
dhaadannoo teenya kaasatti galiin nu gahaa jaani ba'aa teenya hidhaachuuf qopheessaa nu jaani ba'aa teenya hidhaachuuf qopheessaa nu jaani. hojjete keessaa hiriira Oromoon 50,060 addunyaa kanarra bahee caala. Akka Human Rights Organizationitti jaarmaa kana kophaasaa namoota yartuu wajjin itti rakkatee hojjetee jira. Sagalee Oromoo miidhaa Oromoo hamma danda'ametti United Nations keessatti yookaan United Nations Human Rights Commission keessatti yookaan immoo Human Rights warra jedhamee yaamaman kana keessatti sagaleen Oromoo rakkoon Oromoo akka dhaga'amu godhee jira. Galatoomuu qaban jedha. Nama kana otoo nuuni faarsuun hedduu bareedaadha natti fakkaata. Maaliif wanti jara keenya rakkoon nuti qabnu nama hojii gaarii hojjete yeroo inni jiru galatooffachuun hedduu bareeda. Eegaduu booda homaa faayidaa hin qabu. Kanaafan kana jedhe obbo Gaaruma galatoom taankii maan egaa wanti jechuu barbaanne guyyaa yaadannoo goototaa kana yaadanne akkuma jenne kan dabre yaadanneetuma gallamoo haluu qabna. Haluu yookaan hijaan maali? Yeroo Oromoon dur namni tokko irraa du'e haga gumaa sana baasuu Oromoon hin rafu. Zamana kana wanti ta'e maali? Ilmillee yoo du'e abbaan deebi'eetuma rafa. Inni kun jijjiiramuutu irra jira. Kanaaf gootonni kun maaliif dhumanii kan jedhuu fi booddee kana immoo akka dhaabatti addi bilisummaa Oromoo cuunfaa diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin godina Oromiyaa hunda keessaa ta'e kanarraa ka'ee uumame. Inni kun maali? Qabsoo kana wal fakkeessuudhaa fi waaltessuudhaan uummanni Oromoo bakka irraa ka'erraa bakkuma irraa ka'e sanitti deebi'ee akka of bulchu godhu. Maal jechuuki? Oromoo walaba ture. Gabroonfataan dhufee gabroomsi. Gabrummaa kana jalaa yoo bahe walaba ta'uutu irra jiraadha addi bilisummaa Oromoo kan utubame. Galiinsaa maal ture? Asirratti gootota kufan kana faarsinee jirra. Kaayyoo isaan irratti kufan bakkaan ga'uutu nurra jira jennee waraqaadhaan ol kaanee kakannee jirra. Kaayyoo suni maali? Kaayyoo sun sirna Impaayera Itoophiyaa diiguudhaan ummata Oromoo bilisa ta'een Democratic Republic Oromiyaa ijaaruudha kan jedhu. Kunis fedha ummata Oromootiin mirkanaawa jechuun hiree murteeffannaa ummata Oromootiin murtaawaadha. Garuu bilisa ta'ee yeroo jennu diina jalatti wanti kun dhugoomuu akka hin dandeenye ifaadha jechuudha. Kanaaf isa kana gootonni kun waan irratti kufan kana bakkaan gahuudhaaf nuti maal godhuutu nurra jira? Tokko nin gaggabaabsaa ridaandantii akka nu jalaan taane jaalla kiyyaa wajjini. Tokko gaheen nam tokkoon qabnu gama walootti jijjiiramuutu irra jira. Nam tokko maal? Ani biyya kiyyaa maal godhuutu narra jira kan jedhu sana akka dandeettii qabutti qooda kennuutu narra jira jechuudha. Har'aan tanaa fakkeenyaaf nuti ala kana jirra. Maal godhuun nurra jira? Wama lama goona. Tokko dura of jaarree wal hubannee kaayyoo kana galiidhaan warra gahuudhaaf lubbuu isaanii kennan gargaaruu danda'u. Akkamitti gargaara? Waa lama. Tokko rakkoo uummata Oromoo alagaatti himachuu danda'u. Lama waraana jiru kana humnaanii miti horiidhaan gargaaru. Warri humnaan itti dabalamee beekumsa isaaniitiin immoo qabsicha inhaansi godhuu danda'u yookaan tarkaanfachiisuu danda'u. Dhaqanii jooyin godhanii qabsoo kana keessaa qooda fudhachuu. Kana. Kanaaf nuti at least guyyaa guyyaatti yoo qarshii takka baafne, lama baafne,
Fakkeenyaaf an araada bunaatiin qaba sa'aa jaatti ganama yoon buna hin dhugne mataan na dhukkuba. Fakkii kiyya sinii yoon of qabee qarshii lameen sana guyyaatti seef godhee baatii keessa 30 taati. Waan xiqqaadha beeka. 60 taati yaa 60 taati. Mee of qabuu dandeenya akkasitti namni amma hundi keessan dhaga'uun dhabdanii nama garii tulluu jedhamu kan Amaarri Salaalee Faannoo jedhuun sana kophaatti bahee Sidaama kana kadhawaa ture. Dhiyoo kanan waa isinii hima iccitillee baasuu kiyyaa miti. Maqaallee hin beektanii nama tokkotu fira kiyyaa wajjin wal quba qaba namni kun dur. Ilmoo isaatu na barbaadee Facebook irratti na quunnamee jechuudha. Namni kun eessa jira? Woboo keessa jira. Ilmi goota, shanyiin gootaa dhugumatti goota. Shanyii sodaattu dhuguma sodaattu. Nama kanatu naan jedhe ati hanga taatee hojjette maal dhuftee nutti makamnee naan jedhe. Dhugumatti hirriba na dhoorge. Dhugaa naashinaal sarviisii haga danda'ellee kafale garuu immoo gahaa miti. Dhugaatti na yaachise dhugaa sanii mudha jechi mucaa kana. Maaliif firri isaa kana dura kophaasaa qabsaa'eeti wareegame. Inni kunis hijaa sana bahuuf fi haala amma deemu jira kanatti gaaratti deemee jechuudha. Egaa kanan kaasee bichiti illee baasuu kiyyaa miti eenyu akka ta'ellee hin beektanii maqaallee hin dhooyne baasee akka naan hin jenne wanti jechuu barbaade mee of qabnee araada qabnurraa guyyaatti qarshii takka seebaa goonu lamaa miti waraana kana waraanni ni jira. Waraana biroo bu'urri jaaramanii jira jabaachuu fi isa kana humneessuu qofarratti tattaafachuu yoo kan ta'u ta'e haa jedhu. Warra waraanni hin jiru jedhu kanallee ittiin hin morminu. Jiraachuu isaa dhiyootti arguu danda'u ta'a. Arguu dhabuun ni mala ta'a. Haa ta'u garuu warri nuti immoo 2-5 illee haa taatu akka jirtu ka beeknu yoo gargaarre irra bu'aa qabaa. Yoo hin gargaarre immoo maali qoonni keenya amata gadaa asumatti mana kanatti dhufnee walitti haasoynee boonyee deemuun isa jedhu sana darbachuu barbaade jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti mee tanallee haa fudhannu. Kan biroo fakkeenyaaf ani haa jennu Jabal hin beeka. Obbo Jabal wal beekna. Yoo Jabal nama alagaatiin dhawame dirmachuufin dirqama kiyya ta'uu hubachuu dhabuun Oromoo miidhee jira. Fakkeenyaaf Ambootti nama tokkotu nurraa du'a nama Oromoo. Namni hijaa sana bahuudha kaabaa kibbatti yoo ka'ee sosso'e namni Oromoo qubaan tokko hin jiru ni beektanii. Yoo isaan tokko nurraa ajjeesa 50 yoo ajjeese Oromoo bal'aa lammada nama Oromoo maqaa dhahullee hin barbaadu Habashaan dhugaa dubbachuudha. Rakkoon keenya koonsheesii sana dhabne jechuun dammaqiinsa santu nurraa hir'ate. Amma waan kana hedduu dur yeroon xiqqaa naannoo markaatoo kana dhaqeetan waa laaloo ture. Guraageen yeroo namni tokko irraa tuqame balbala utaalee hundi dirmataaf maal haa ta'e jedhanii gaafatan. Nama guraagicha dhawe dhawan keenya aboo maal godhe mucaan jedhame sirrii miti. Inni kun nurra hafuutu nurra jira. Kun physically qofa otoo hin taane psychological problem qabna. Qora qalbii irratti rakkoo qabna jechuudha. Qora qalbii keenya sana wayyeeffachuutu nurra jira. Kun anallee laala hunda keessanillee laala hin kijibina walitti hin kijibina. Xiqqasha laamshoonee jirraa jechuudha. Inni kun transformationii barbaachisaa hidheeta yaadaa isa kanarratti biyya keessa qofaa miti asitti illee akkasuma ta'uu irra jira. Yoo kana goone Oromoon yoo kana godhe obbo Ali Gammadaan deemee jira na fakkaata ni deeme. Yaa Ali Gammadaan waan jedhe sun ni dhugoomaa jechuudha.
garuu rakkoo kura qalbii kana qabna Ali Gammadaa ka ammas ba'ee dubbate kun waraana woboo dura Wallagga deeme akkasitti ofimullee hin dandeenye inni ani hin beekani galatoomu isa kana kan biroo toora siyaasaa qulqulluu irratti amanu nama jala deemu yookaan ilma ganda kiyyaati jedhanii jala deemuun gatii hin qabu maaliif gatii hin qabne isiniifan hima har'a kutaalee nuti qabnu kana ni qabnallee jennee oofifne waanuma gabroonfataan nutti misana deebifnee eekoo godhaa jirra jechuudha Oromoo wal ta'ee addan qooddanne tana beeka alagaatu bituudhaaf adda qoode fakkeenyaaf amma Hararaa fudhan maqaa saba xiqqaa tokkotti baasee jechuudha Bahaaratti maaliif kana godhan konfliktii uumuuf naannoo biroottis akkasuma nuti Oromoo wal ta'ee kutaa amma jirtu kana qooddate kan jedhu as mana kana keessa dhiisi bakka fedhe yoo jiraate ani morman hin kennu kanaaf haa dhiifnu kanallee kaayyoo qulqulluu irratti wal jalaa deemu nama jala otoo hin taane fakkeenyaaf ebelu laalee ebelu jala deemuu narra jira kan jedhu sanatu hin taane okay bilisummaa ege jenneefu wannummaan halkan tokkotti Itoophiyaa guyyaa kaan immoo federeeshina guyyaa kaan immoo waan biroo guyyaa kaan waan biroo jennuuf hin jiru nuti humnoofutu nurra jira humnaan waa jijjiiruun nurra jira akkami humnoomna Secret baalotiin humna oka filmaata humnoomna filmaan hin jiru ani dhiyoo kana obbo Bulchaa Dammaqsaa dhugaa dubbatan tokko siniim otuu dimokiraasii jiraatellee kursii 180 Oromoon qabaachuun mirga isaatii miti systematically abuse nu godhuudhaaf kanallee jedhanii jedha jechuudha harka 40 ta'ee namni tokko kursii 545 keessaa 180 yeroo argatu maali kun systematically Oromoo karvi godhuudhaaf jechuudha karaa saniin illee lammaffaa humni waraana Tigree har'a biyya jiru harka 95 wayyaane nama Tigreeti percentii 5 waraana biyyaa harka qabaa jechuudha filmaanni yoo boru ta'ee too namni tokko kursiilee yoo akka argatu ta'e siistema san jijjiiruu danda'a of soba kanaaf ilmaan Oromoo jijjiirama kana fiduudhaaf hamma danda'ametti wanti warri ala jirru kun suduudaan gatteenyee yeroo fudhannee wal mari'annee waraana guddisuu irratti fuula hadeeffatu dhugaa dubbachuudha sana malee malli hin jiru waraan Oromoo guddate xiqqaa yoo guddate dhugaa dubbachuudha sossoo barattoonni godhaniin mootummaan tun ni jigdi xiqqashuma deeggarsa barbaadu ummanni jibbee jira kanaaf mee waan ijoo ta'e qofa irratti wal haa gargaaru waraana sanillee haa gargaaru yeroon kana jedhu immoo tokkummaan barbaachisaadha tokkummaa jechaa ooluun kunillee dhugaa dubbachuudha xiqqasha tokkummaan teessoo caffeetinis hin argamtu hojiidhaan argamti namni hojjetu walitti dhufee hojjechuutu irra jira anagganuman jedhaa dhiifama naa godhaa sanitti dheeressee jaalle gaarumaatti dabse Okay, guddaa galatoon boorsaa na dhiiftee deemtu akka sodaatu barbaade jecha guddaa galatoon haasaa gaarii nu gochuu keefi ani waan qabxii qaama tokko irratti gad-fageenyaan haasa'uun barbaade obbo Ibsaan akkuma jedhee na jalaa fudhateera irraa fudhu jedhu garuu haan dubbachuu barbaade baay'ee isaa fudhateera ta'us isumarra deddeebinee waan goonu tokkotu jira waa'ee goototaa na tuttuqaa achirraa waa'ee mirga namoomaa yeroo ammaa kana irra caalaayyuu Itoophiyaa keessa Oromoo irra jiru si tuttuqeeni maal gochuu akka qabnu waliin haasa'uun deemaa jechaadha. Ani nama dhaaba mirga namoomaa keessaa hojjetudha. Waa'ee tokkummaa tokkuun barbaadama waa'ee tokkummaa isa jedhamu sana waan gochuun barbaadeni. Garuu dhaaboleen Oromoo magaalaa kana keessa jiran yookiin bakkuma akka dhaaba Oromootti biyya lafaarra jiran 3-4 ta'uu danda'u jechaadha. Ani dhaabni keessaa hojjetu niitiraaliidha. Niitiraalii jechaanii poolitikaa kamiyyuu hin deeggaru jechuudha.
hundumarraayyuu bilisaadha waan fi waa'ee mirga namaa waan ta'eefidha. Haa ta'u malee akka Oromoo tokkootti bilisa ta'uu hin danda'an. Yoo dhibellee harka 150 kana keessa yoo jiraadhe inni hafa 50 immoo dhaabni Oromoo 5 ta'anii achi hidhuu danda'a jechaadha. Kan birayyuu kamiyyuu irraa fagaachuu hin danda'u kan biraa kamiyyuu ofitti fudhachuu hin danda'u jechuu barbaade. Maa jechuun barbaade kana jechuun Oromoon tokko ta'uu qaba isa jedhu wanna gochuu barbaade. Maaliif ani naaf hin galu Oromoon tokko ta'uu qaba maaf jedhamee akka haasa'amu naaf hin galle naaf. Oromoon tokkodha. Oromoon tokko ta'uu qaba jechuun mataa isaatti of keessatti maal akka qabu beektu namootuma Oromoon tokkodha jedhanii amananillee shakkii keessa gasha. Maalumaaf akka tokkummaa Oromoon tokko ta'uu qaban. Oromoon akkuma saba eenyuyyuu akka saba Israa'elaa ta'u akka saba Filisteemaa ta'u akka saba eenyuyyuu gantuu qaba. Sodaattuu qaba. Oromummaa isaatti immoo amanee dhimma Oromoo irratti immoo namoonni cimanii cichanii jiran jiru. Akka itti fudhachuu qaban malee Oromoon tokko ta'uu qaba akka inni jiru kuni akka dhaabbatuun barbaadan gama kootiin. Kanaaf anammayyuu kabajaan sin gaafadhu Oromoon tokkodha. Oromoo keessa sodaattuun jirti. Oromoo keessa namni cimaan jira, kutasaan jira. Oromoo keessa gurgurtuun jirti akka itti haa ilaalluun jedha. Kanaaf Oromoon tokkummaa Oromoo shakkuu hin qabnu. Kanammoo kan nu mirkaneessanii darbanii akkuma sila haasa'amaa ture Oromoon tokko ta'uusaa gaaffii jala hin gashine. Maaliif Oromoon tokko miti akka jedhame ka'ee naaf hin galu. Namoonni isin Islaamni asbaa warra Kiristaanaa asbaa jennaan lakkuni akka itti miti kanaaf deemne miti Oromummaaf deemne jedhan uuman suni fakkii gaariidha. Isa booda maaliif hubannoon kun gaaffii akka ka'aa jiru naaf hin galle. Kanaaf ammas taanaan guyyaan goototaa kabajuun mirga keenya qofaa ta'uu ta'in dirqamadha. Maaliif Oromoon akka uummataatti akka sabaatti uummata cabeedha. Uummanni miidhame tokko immoo kan mirgi isaa cabe, kan eenyummaa isaa dhabe, kan ogummaa yookiin immoo qabeenya isaa dhabe falmachuun kuni haqadha. Oromoon kan nama barbaadaa hin jiru. Kanaaf Oromoon tokko ta'ee falmachuu qaba. Isa jedhu dhiisaati Oromoon falmachuu qabaadha. Inni sodaate manatti galu manatti haa galu. Sun hambiraamu. Kanaaf guyyaa goototaa yoggaa kabajnu dhugaa obbo Ibsaan tuttuqeera. Karaa laman ilaala. Sadii ta'uu ta'e nam tokko karaa sadii jedhan lamattan ilaalan. Maa inni guyyaa goototaa kabajachuun dirqama keenyarraa dheera. Dirqamni lammaffaa immoo inni guddaan kabajuu qofaa osoo hin ta'in gootonni sun maaliif du'anii isa jedhu irratti amannee maaliif isaan du'an sana yookiin sababni ittiin du'an suni eessa akka ga'e gamaagamuu qabnamti. Kanadha. Faaruu alaabaa keessatti osoo hin ta'in faaruu maalii keessatti dubbatames kanadha. Achi keessan barreeffamee jiru jechaadha. Kanaaf kaayyoon sun dhuguma Oromoon bakka bahee yookiin ala bahanii dhuman suni yookiin immoo kufan suni yoo dhuguma sobaanidha yookiin immoo kijibaanidha dhaqanii kufanii yoo ta'e hambiraan dhufnee wal gaafannee isaanii kufaniitu yookiin immoo cal jedhaa taa'aa jennaan didaniitu dhumanii jedhamee ture sila obbo Ibsaan fakkeenya akkasii kaasee ture. Akkasitti du'anii yoo ta'e nuti walitti rakkannii fi hin qabu. Dhugaa isaaniif dhuguma Oromoon cabeera. Waliin sossobnu namni waan Oromoo miti jedhu haa deemu. Oromoo ta'eyyuu dhiisuu danda'a. Kun mirga internaashinaali yookiin immoo sadarkaa addunyaatti nam tokko ani Oromoo miti jechuu danda'a. Adiin immoo Oromoo jechuu danda'a mirga isaati. Kanaaf kan gochuu qabnu tokko guyyaa goototaa ilaalchisee akkuma obbo Ibsaan jedhe koreen kun dhaabbateera. Koreen kun kan dhaabbate guyyaa goototaa sadarkaa Oromoo qofaatti kabachiisuu qofaa osoo hin ta'in dhaabaa adda bilisummaa Oromootu kanaan dura raanii gochaa ture jedhameera. Isirraa fuudhamee sadarkaa ol kaasuu qofaa osoo hin ta'in uummanni Oromoo Torontoo keessa jiru eessayyuu haa jiraatu. Guyyaan goototaa kuni ittiin kabajamu sababa isaa baree guyyaan san immoo yookiin immoo kaayyoon sun immoo bakka ga'uusaaf dhabuusaa yoo dhabeera ta'e maaliif akka ta'e gamaagame bakkaan akkamitti ittiin ga'uu dandeenya kan jedhu irratti gadi fageenyaaf irratti mari'ate murteesse hundumtuu
hojii manaa ofii fudhachuu qaba kan jedhuudhaan amannee itti jirru jechaadha koreen. Kuni atattamatti ta'uu qaba. Amma kanarra deebi'ee kan isin gaafadhu guyyaa goota isaa kabajneerra barreen gaddaa kabajaa turre barana kabajneerra guyyaa gootota ammoo yeroo kabajnu warra kanaan dura waggaa 40 dura 50 dura yookiin 20 dura du'an qofaa miti. Kaleessas du'aa turani har'as du'aa jiru ilaa ijoollee kana daddaran kana ijoollee yuunivarsiitii keessaa fuudhamanii baay'ee keessan beekuu dhiisuu dandeessu. Ani guyyuu waan argadhuuf waan afaan bu'uufidha. Ijoollee qaroon namoonni Sumaaleetti du'anii jennee haasofnu dhuguma namoota qaroodha. Namoota eenyu fuuldurayyuu Oromoo fuuldura ofirratti murteessanii rakkina Oromoo furuuf ba'anidha qaroodha. Isa gaddaa haasaa jira yookiin isa waggaa 40 dura haasaa jira. Har'a ijoollee qaroonii yuunivarsiitii keessa yuunivarsiitii kam keessaa Itoophiyaa keessa jira. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessa yuunivarsiitii 20tu jira. Oromoonni yuunivarsiitii 20 keessatti barachaa jiranii qabxiidhaan warra kaaniitii ol taanaanii sistemaatikaalii ijoollee kana fuudhanii dhabamsiisu. Kuni sagantaa jirudha. Kan wal haalu miti. Sagantaan kuni kan ifatti bahee irratti hojjetamaa jirudha. Sirba tokko beektu sirba afaan Amaaraatiin sirba tokko dhageessanii taatanii dubartii tokkotu sirba. Cirri sil alwaddim jedha. Cirri sil alwaddim jechaan afaan Oromootiin maa jechaadha. Yoo hundumtuu caal jedhee hin jaaladhuudha waca jaalatti jecha yookiin immoo sodaatti jecha. Yuunivarsiitii kam keessatti iyyuu ji'a tokko yookiin ji'a lama yuunivarsiitiin kamiyyuu tasgabbiidhaan hin taa'u. Ijoolleen Oromoo waa tokko godhan ta'anii sababa itti barbaadaniitu lola kaasanii ijoollee Oromoo karaa ittiin funaanan baafatu jecha. Akkasitti jirra. Badaa jirra. Kanaaf inni waggaa 40 fi inni amma haala isaa tokko miti. Maaliif inni amma sistemaatikaalii namoota keenya dhabamsiisu jiru. Kanaaf dhaabuu qabnaa jechuu barbaade. Barreen gaddaa namoota du'an yoo lakkooftanii isa baranaa irra gadidha. Beregeres immoo itti fufa. Beregere ammas namoota reeffa hambiraa asitti dafannuufneetu suuraa isaanii kaasnee jechaadha. Kabajachuuf deemnaa jechaadha. Kun dhaabbachuu qaba. Kuni iddoo tokkotti dhaabbachuu qabna. Akkamitti dhaabna waliin mari'anna. Obbo Ibsaan tuttuqeera. Nuyi ani kan sin gaafadhu kabajaan sin gaafadhu. Oromoo Torontoo qofaa miti. Oromoon bakka jirutti guyyaa qabatee walgahii godhatee walgahii kanarratti maatti jirra. Attamitti turre amma maatti jira garamitti deemna. Haalli ittiin deemamaa jiru itti hammaachaa deemamoo itti fooyya'aa deema jennee gamaa qabne waa tokkorra geenye waan nurraa barbaadamu kaffaluun dirqama keenya yoo barbaachisaa ta'e jaarsi jedhanii sila hundi keenya asii yoo deemne ani baay'een jaaladha. Nan soba miti ani. Maaliif ani akkuma Obbo Ibsaan jedhee waan baay'ee odeeffannoo baay'een qaba. Faana bu'a maalan faana bu'uufi jechaadha. Kanaaf an akkas haasaa jira. Kanaaf barreen gaddaarra baranatu gadidha. Baranarra immoo beregere akka kanaan gadi ta'uuf deemu sinitti muun barbaada. Dhibbatti. Kanadha har'a waa'ee mirga uummata Oromoo yookiin rakkinni uummata Oromoo kanaan waggaa 2-3 dura waggaa 4 dura namoonni mana kana keessa jirtanii baay'ee keessa irraa nagaa uummanni Oromoo biyya faranjii biratti yookiin mootummoonni biyya alaa kuni dhimma Oromoo hin dhaggeeffatanii itoo beekanii caal jedhu jechaa turtanii jechaadha. Yeroo sanaan dubbachaan ture maaliif hin beekan turani baay'een isaanii beekan dhugumadha kun. Amma garuu har'a garuu inni waggaa 4 fi inni har'a tokko miti. Eenyumti biyya kamiyyuu mootummaa sadarkaa mootummaatti miti. Sadarkaa uummataatti illee sabaatti illee rakkinni uummata Oromoo ifa ba'ee jira. Akka fakkeenyaattis waa tokko sanitti meetaniin bira darba gaggabaabsee 2010 waggaa 4 fuuldura jechaadha. United Nations dhaqee waraqata dhiyeessee dura akkuma Obbo Ibsaan dubbatee jechaadha. Yeroo sana mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi biyya uummata adda biraarraa lafa fuudhee gurguree uummanni beelaa jira kara ta'aa jira yookaan jedhee waraqata dhiyeessu mootummoota wal ta'anii fuulduratti jechaadha. Mootummaan Itoophiyaa sobadhaa guddina keenya
doomsuu fidhaa dhaabbilee adda addaa warra shororkeessitoota deeggara namichi kun jedhaniitu naqasanii jechaadha. Na himatan achuma irratti jechaadha. Mirga isaaniiti. Maaliif miseensa Yuunaayitid Neeshinii keessaa immoo Itoophiyaan tokkodha. Walgahii isaaniiti. Anaan affeeranii ture. Isa booda gaaffinnatti dhiyaate akkamitti akkas jettaa mootummaa kana mootummaa dimokiraataadha. Mootummaa labsiilee adda addaa walta'iinsa adda addaa sadarkaa addunyaatti mallatteessedha. Isa ammatti jette kana hojjechuu hin danda'u maaliif mallatteesseera? Kan mallatteessee kana cabsinaan itti gaafatamummaa isaa waan beekuuf gochuu hin danda'u kan naan jennu adeemsanii jira. Baay'ee isaan itti himee naan dhaggeeffannee naan amanne kan na amanan garuu biyyoonni 4-3 jiru. Barreen gaddaa 2014 waltajjiin akkasitti dhiyaatee jira. Yoo yaadatu jiini amma keessa jirru kuni eebila barreen gaddaa guyyaa ijoolleen kun amma reeffa isaanii agartamu baay'een isaanii itti du'aniidha jechaadha. Ji'a sana keessa dhanuman ijoolleen kun jecha baay'een isaanii. Footoolee amma gajjallaa kanatti agartamu warra kana fuudhee dhaqee ni itti agarsiise jechaadha Yuunaayitid Neeshinii isaa fuulduratti. Mootummaan Itoophiyaa Yuunaayitid Neeshinii Human Rights Council kan jedhamu jira biraanchiidha. Achi keessatti filatamee jira mootummaan kun. Mootummaan kun akkamitti filatamee jira? Maayichaadhaaf achi keessatti filatamuuni mootummaan tokko biyya isaa keessatti dimokiraasaa kan ta'e dimokiraasii deemsaa kan jiru uummata isaa sirriitti uummata mootummaa isaa yaa jiru irra darbee immoo waa'ee mirga namoomaa biyya lafaa kabachiisuu kan danda'udha ulaagaan isaa jechaadha. Mootummaan sun garuu achi keessa too jiru kana guddaa agarsiisu namoonni hundumti dhiyyanii jechaadha. Har'a mootummaan addunyaa Yuunaayitid Neeshinii keessa kan jiran 193 dha. 193 mootummaa Itoophiyaatiin akkas gochuu keessanii fi barreeffamaan nu beeksisaa maaliif akka akkas gootanii barreeffamaan nu beeksisaa jedhanii diina kennaniif jechaadha. Hamamaatti hin beeksisne wanna gochaa jiru. Garuu ani jechuu barbaade inni guddaa maa'inni har'a rakkinni uummata Oromoo rakkinni uummata sabaa fi sablammiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii beekameera. Har'a Oromoon akka mootummaan Itoophiyaa jedhu shororkeessaa miti, shororkeessituu miti. Haqa isaaf uummata falmataa jirudha. Kanaaf har'a nuti asii deemne yookiin Oromoon akkuma isin jettan ka'ee tarkaanfii hanjaalate mootummaa sanarratti yoo fudhate uummanni Oromoo balaaleffatamuu hin danda'u. Maaliif beekameera rakkinni isaa jechuu barbaadeeni kanaaf kan irratti hojjechuu qabna. Kanaaf ammayyoon irra deebiin gaafadhu maa'inni uummanni kun rakkinni jira. Rakkinni an jiru dadhabbina keenyadha. Gara fuulduraatti deemuu dadhabneerra. Mootummaan Itoophiyaa amma jiru kuni sagantaa inni baafate sagantaa dheeraadha. Sagantaa dheeraa sagantaa baay'ee gadi fageenyaan irratti hojjetame sagantaa horiin miliyoona biliyoonatti dhangala'e uf tursuuf jechaadha. Kana moo cabsuu kan danda'u eenyudha? Uummata kanadha. Eenyumarraa wannoo eeguu hin dandeenyu. Eenyutu biyya kanatu dhiibbaa godhee mootummaa Itoophiyaa wajjiniin mootummaa Itoophiyaa buusee Oromoo achirra baasa kan jedhu ofirraan eegina. Absoluutli eegana. Kan nu baasu nuti ani dhaabni keessaa jedhu sinitti beeraa nan vaayolenti jedhama. Jechuun maal barbaade lolatti hin amannu hin balaaleffanna lola. Maaliif nama waan fixuu jechaadha. Haa ta'u malee lolli haqaa immoo Yuunaayitid Neeshinii keessatti illee kabaja qaba. Kabaja otoo hin ta'in fudhatama qaba. Fudhatama qofaa otoo hin ta'in deeggarsaaf argata. Warra Filistiimaa akkas jira. Lolli Filistiimaa keessatti deemamaa jiru lola haqaatiin lola Yuunaayitid Neeshinii fudhatee deemsaa jiru. Humnaan caalamee akka waan haa ta'u malee. Kanaaf ammas taanaan hundumtuu harka keenya keessa jira. Har'arraa kaasee ani akka mataa kootti akkan barbaadutti akkan fedhutti ta'uus immoo qaba jedhee akkatti amanutti akkan haala biyya sana keessa jiruu fi Horn of Afrikaa keessa Sudaan keessa Keeniyaa keessa Jibuutii keessa Sumaalee keessa Yemen keessa uummata Oromoo uummattoota biraa irratti ta'aa jiru akkan argetti kan nu baasu Oromoon itti ciccinee ofirratti murteeffannee isa tokko miti jedhu isa ufu tokko keenya ofirratti murteeffannee waa tokko hojjechuu qabna. Kan hojjennu taanaan
Oromoon akka uummataatti jiraachuu hin danda'u. Kana beeka. Kuni waan jechuuf yookiin immoo siyaasaaf yookiin immoo otoo ta'in haala deemaa jirurraa haala hubachaa jirurraa argaa jirurraa waan sirriitti muufidhaa jechuudha. Dookumentiidhaan qabatamee waan jirudha. Har'aanii mootummoota walta'iin irratti yookiin immoo Yuunaayitid Neeshinii irratti mootummaa Itiyoophiyaatiin jenoosaayidii kaasuuf deemnaa jechuudha dhaaban keessa jiru kana. Maaliif ulaagaa sana guutaa jira. Ulaagaan sun guutamee jira. Genocide jecha kali ekonomiidhaan qabeenyaan siyaasaan barnootaan ifi qablee namni harkaan qabu hanqiloota dila jiru kanarraa dubbachaa jirra. Waa lamaan kana uummata keenyatti himnu yoo addaan baafne malee karaa sirrii deemaa hin jiru jechuudha. Maaliif hin jee Oromoon fakkeenyaaf halkan jirutti Oromoon takkaa miti hin jaallu. Lameechuu biyyaa miti. Oromoon yaanni siidhaa ilaalchi siidhaa ka siyaasaatii ka jaarmiyaatii ka dinagdeedhaa wali qabdee hoggantee sossooftee uummata isin keenya xiqqoo tana firraa kaasuu hin dandeenye jechuudha yommuu san dubbatan. Kanaaf uummata Oromootiin tokko hin jiinaa jechuun sarara irratti fidaa jiran tokkotti yommuu tokkummaa uummata Oromoo jennu Oromoon dhibbaa dhibbatti ija Oromoon tokkummaa qabdu maaliin argaa jechuudha. Harkaan qabu ani harkaa hin qabnu biyya teenya abasha harkaa qabaa jechuudha. Nuus isaan harkaan qabu. Jecha kana yoo hubatan malee waan jecha kanaaf deebisaa ta'u tokkummaa Oromoo barbaacha tokkoon keenya yoo hojjenne tokkummaan san akka ta'uu qabnu jira. Akka ta'uu qabnu san yoo taane tokkummaan keenya ni mul'ata. Akka ta'uu qabnu san yoo taane asumaa wal sobaa oollaa Oromoon tokko gaafa Afrikaa kana guutuu abbaatti tahee ture maal qabaachaadhaa ture maaltu jabeenya san isaaf kenne arroo lakkoofsi namaa miliyoona 40 maaltuutu akka isin qabne nu godhe. Illee yaaduma kanatti waan dabaluun qaba. Yaada Boga Oromaan jedhe akka Oromootti tokko ta'a kan jedhamu dhugaadha. Ilaalchi Boga Oromaan qabuu fi ilaalchi sabni kuma miliyoonii 40 jedhamu yeroo dheeraatii fi ofiisa akka wallaalu aadaa isaa historiisa akka wallaalu wagii guddate ammas leebilii keetti walqixxee akka nu yaadnutti yaada jennee amanuun dura jiru. Barnooti akka hin laakiin godhuu koonsheesneesiin akka hin laakiin godhuu hin beeknaa. Tokkummaa jedhamee waan amma Oromummaa jennuu fi kan Itoophiyaa jedhu isin jedhamu keessatti beekaa Oromoos ta'ee kun gaaffiin qabu ammas waan beeknuudha. Kanaafuu barnoota kennuudhaatii fi amma danda'ame immoo Oromoon tokko jennee fudhannoo jenne akkuma isaan koaliishinii kee kana jedhee dubbate tokkummaadhaan nutti kottaa jedhanii dhaaba daddaan barbaadu jedhee sabni Oromoodhaa kan jedhamu suni gaaffii salphaa miti ammas kan deemaa jiru kanumaa kan argaa jirus kanumaa akkaataa nuti pireezentii goonuu fi innoo leebilii keerraa differeentii ta'uu danda'a. Namoota yoo teessee ilaalte nama addaa jiru kun tokkittee dammaqina qaba jechuun miidhagitee kanaafuu warri qabsoo qixxeessa isa ta'u warri karaa biraa deebiin tokkummaa jedhee waamuun suni hamminaa bituun ta'ini paartiin tokko iyyuu garaagarummaa qabaachuu danda'a paartii tokkorra taa'ee jeesii tokkorra taa'ee yeroo garaagarummaa qabu yoo tokkummaa uummate waan isaa immoo jechuudha opposiishinii isaa. Kan inni kampeenii oofamaa jiruu fi tokkummaan jedhamu kun eenyummaa isaa fi aadaa isaa fi seenaa isaa akka beekamudha. Misteekii baay'eetu jira iddoo baay'ee dhuma wallaanna baay'eetu jira wallaanni kun immoo overnaayitii dhuma jechuu miti aadaa yoo ilaalu gaariidha tokko jennee dhalli naa advertaayizii goone misteekii. Dhugaan isin ija uummanni Oromoo takka namni gaa yaadaan addaan dhaba malee uummanni Oromoo takka arraas barus tokko bilisummaan uummata Oromoodhaaf bal'aa ni yaada afaan qalloo sinii yaadadha dhugaan sinii jaa seenaa afaan aadaa keenya guddisuudhaaf haali nuti nu hidhan nu ari'an meeshaa nurraa fuudhan waa hedduu argine arraas achuma jirra we are over achuma jirra sosoita dabuuti anywhere we go we talk Oromoo irraa dubbanna achuma jirra gaatun rabbi irraa jechuudha
Dugaan sinja. Bilisumma dabu dichu I don't know kabitifna is very tough. Kanamu bilisumma tanya harkan. Dakha kurandais be yesene dakha tidar be tigre ban dakha daya. Dugaan sinja. Dugaan istom dakha dugaan sinja. Miliona futsato ya ittaqullah rabbi sidana ya. Miliona be akka minamnu korom namu Milik raw desi na ba chali jina ko milik raw desi Tedros milik raw desi nuti amma tigre rabo borus jole te ngir rabo come on go you ala na rami na dardara ha mun kuddo ne ka dardari da yedra kese firash ko gudda kana kese awa chite amma bilisuma why how you get bilisuma Bilisumma, firash gudda kana rejita yari Canada makina bare tu kabda taxi ofta ambassador kabda betul pun ibu ada bilisumma ba how ka bilisumma kawai na mi da ha kawai duga sun jada kawai bes exam bilala biara mata lala khani president busa mangkisti gara garchen Takan hira negara bahani nuti ammo embassy asibani hira why embassy who is embassy nuti biya ka biya guddo dukan sinija kanafu rabbi kanya bilisumma kanya wa hannu qab sodara kanna tanabe ko qabdan amashan tamdura oromiyan habili somtunja Oromoon iyya dabarsitee isinillee kabajanii dhufuu keessanii ayyaana kana ulfeeffachuu keessanii maqaa biiftuu ganamaatiif maqaa kiyyaan hedduu isin galatoomfadha. Guyyaan har'aa akkuma beekamutti irra deddeebinee dubbannu jiru guyyaa goototaati jedhamee dubbatamee jira. Guyyaa obboleeyyan keenya ka guddaa fi xiqqaa keenyaa itti yaadannu ka ammallee du'aa jiru itti yaadannu kanaafuu guyyaan tuni guyyaa Oromootti irra caalaatti iddoo jabaadha jira guyyaa lubbuu teenya bareedduu tana mi'ooftuu tanatti dhaban obboleeyyan keenya jechuudha. Kanaafuu nuti yoo maal godhuu jirra yoo jennee of gaafanne dhugaatti nuti ilmaan Oromoodha guyyuun dhufnee walitti amatuu dubbannee deemuu bichaan gahaa natti fakkaatu. Maaliif jettanii yoo na gaafattanii waada walii seenna waada sanan kun nuti wanni nurraa barbaadamu har'a humna keenyaa fi waan qabnu qabeenya keenya obboleeyyan keenya warra humna hin qabne warra akka keenya kana mirga hin qabneef mirga akka argamu gochisiisuudhaaf kanaafuu hawwiin uummata Oromoo hundinuu keessa tokko keenyatti mul'achuu qaba malee nama tokkoof nama lamatti mul'achuun isaa gatii hin qabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan gaya guyyaa akka har'aatitti walitti dhufuu keenyaaf karaa tokkoonis gadda karaa tokkoonis gammachuudha nama Oromoo dila kana asitti argamnee guyyaa yaadannoo goototaa kabajuun yaadannoo goototaa kabajuun maaliif barbaachisaa ani politikaan hin beeku akka fakkeenya hiyyaatitti isiniif xiqqishoo ja'a maaliif barbaachisaa yoo jenne gootota dabraniif yoo iddoon kennineef gootonni dhufulleen akkaataa itti bikka san bu'u maaliif waan yaaddataniif waan uummata dabree itti fufaa gootota dhufuutiif nu barbaachisaa guyyaa kana kabajuun fakkeenyaaf gootonni Oromoodha bara dheeraadha itti wareegame gaafa bakar waareerraa lola calangoo caliirraa akkasumas gootota hunda itti dhabne guyyaa gootota kana kabajuun hedduu barbaachisaadha. Har'a bakka kanatti isin argee maaliif bakka kana uffatamee natti? Guyyaa har'aa guyyaa gootota Oromoo kanaan dura bilisummaa isaaniif jedhanii uummataaf jedhanii
lubbuu isaanii dabarsan guyyaatti yaadatamu waan ta'eef guyyaa kana kabajachuuf dhufe as jechaadha. Mee akkam yaadni keessa? Yaadni koo bal'aadha. Yaadni koo dhuguma gootonni gabaabina. Gabaabsee hansitti muu danda'u gootonni kabajamuu qabu. Guyyaan isaa yaadatamuu qaba. Yaadatamuu qofa osoo hin ta'in immoo guyyaa isaan lubbuu isaanii itti dabarsan sana maaliif akka dabarsan hubanne dhaaddannoo isaanii kaasnee guyyaa itti walii gallee deemnu asii ta'uu qaba. Maaliif waggaa waggaan yaadachuu qofa osoo hin ta'in isaan jedhan sun bakka ga'uusaa nuti hundum keenya mirkaneeffachuu qabna. Guyyaa irraa kana wanni asitti walitti qabamneef guyyaa gootootaati. Gootota Oromoodhaa kan guyyaa Oromoon cabxerraa eegalee wareegama qaqqaalii kaffalaadhaa turan haga ammaatitti guyyaan kun waggaa keessaa guyyaa isaan itti yaadannu. Guyyaa ummata isaaniitiif lubbuu deebii hin qabne kennan ittiin yaadannee addaan galuu qofaa miti kaayoo isaan irratti wareegaman san itti fufuudhaaf ittiin if mirqaansinu ittiin if jajjabeessinee isaan yaadachaadhaa waan isaan osoo hin xumurin biraa boqatan san nuti ba'aa san fuunee dhaamsa isaanii faana bu'uudhaan ba'aa isaanii san fuunee galmaan gahuudhaaf nu jajjabeessa. Kanaaf guyyaan kun guyyaa jabaadha. Kanaaf asii walitti. Shakiyé,